Harka fuunee akka mooltan kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota afran qalloo diijitaal miidiyaa oduu guyyaa irraa qabanne siif dhiyaannee jirra. Oduu har'aa kana isinitti himu an obsaa Ridwaanii oduu kan jalqaban. Wararri dhibee buusaadhaan lixa Oromiyaa dabalatee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessattis gaggeeffamaa jiraachuun isaa dhaga'ameeti jira. Wararri dhibee buusaa kun hammaatee kan itti fufe yeroo ta'u yeroo ammaan tanaa namoonni tokko tokko dhibee isaanii kan dhabaa jira yeroo ta'u miidhaan inni dhaqqabsaa jiru daran hammaatee itti fufee jiraachuun isaatis himamaati jira. Badhaasaa Jaafar waan qindeeffate qaba. Weerarri dhibee buusaa godinaalee lixa Oromiyaa garaagaraa keessatti mul'atu lubbuu namoota galaafachaa akka jiru ogeeyyiin fayyaa himan. Weerara kana to'achuuf bakkeewwan tokko tokkotti keemikaalee buufuu kan eegalame ta'us kan himan ogeessonni fayyaa hawaasni tumsa akka barbaadu dhaamaniiti jiru. Godinaalee Wallaggaa lixaa Qeellam Wallaggaa Ilubaaboor Bunnoo Baddallee iddoowwan weerara dhibichaa daran itti mul'ate ta'uu itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Dabaabaa himaniiti jiru. Ji'oota lamaaf walakkaa dabran keessatti dhibeen buusaa namoota 58,000 ol irratti argamu kan himan ammoo itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Taamiraat Alamuudhaati. Akka qondaalonni kanneen dubbatanitti namoonni dhukkuba mallattoo dhukkuba buusaa argamsiisan qorannoon taasifame keessaa parsantii 60 kan ta'an irratti dhibichi argamus himaniiti jiru. Kana malees yeroo torbee 10 darban keessatti akka godinichaatti namoonni 19 sababa dhibee kanaan lubbuun darbuu himaniiti jiru. Lakkoofsi kun gabaasa dhaabbilee fayyaa irraa argamedha. Duuti namaa kan manaa fi naannoo garaagaraatti du'anis jiraachuu mala. Lixa Oromiyaa bakkeewwan akka Itoophiyaa keessaa waggoota muraasaaf rakkoon nageenyaa keessatti mul'attee ammallee rakkoon nageenyaa keessatti deemaa jirtudha. Oduu keenya itti yeroon isin dabarsuu kitaabni Kuusaa Walaloo mata dureen isaa Haasaa Areera jedhamuun beekamu kan yeroo dheeraadhaaf hawwiin eeggamaa ture guyyaa kaleessa galma aadaa guddicha Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti eebbifameeti jira. Sirna eebbaa kanatti dinqisiifattoonni artistoonni akkasumatti illee hiriyoonni artist akkasumas barreessaa yeroo dheeraa keessatti kitaaba adda addaa gulaaluun beekamu Saaphaloo Khadiriif hirmaannaa galmaa miidhagsuun isaaniitis barameeti jira. Kitaabni Kuusaa Walaloo mata dureen isaa Haasaa Areera jedhamuun walaloo Saaphaloo Khadiriitiin barreeffame magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti bakka jaalattoonni fi dinqisiifattoonni ogbarruu Oromoo hedduun argamanitti eebbifamee jira. Sirna eebbaa kitaaba kanarratti barreessitoonni kitaabolee garaagaraatii fi qeeroo fi qarreen magaalaa Finfinneetii fi naannoo sanitti argaman hundi walitti babuudhaan keessummoonni birootis bakka argamanitti waltajjii miidhagaadhaanis eebbifameeti jira. Walaloo Saaphaloo Khadir barreessaa kitaaba birootii fi akkasumatti illee gulaalaa kitaabalee afaan Oromoo garaagaraa akka ta'ee fi akkasumas hojii hiikaa Google yookaan Google Translate keessatti afaan Oromoo keessatti shoora cimaa nama qabu ta'us isaa waltajjii kanarrattis himameeti jira. Dargaggoon Saaphaloo Khadir barkum 2014tti wayita fincila diddaa gabrummaa uummata Oromoo gaggeessaa turan irratti qabsoo addaa gaggeessuu fi akkasumatti illee barreessaa fi gulaalaa garaagaraatii fi muuxannoo isaa gahee Oromoo keessatti akka baataa jirutu waltajjii irrattis bal'inaan dubbatameeti jira. Tolee daawwattoota keenya oduutti aanutti yeroon isin dabarsum hidha haaromsa Itoophiyaatti laga Abbayaa irratti mariidhaaf taasifamaa jiru guyyaa kaleessaa xumurameeti jira. Marii hooggantoonni biyyoota sadeenii biyyoota akka Masir, Suudaanii fi Itoophiyaan bakka argaman irratti marii bal'aa taasifame magaalaa Finfinnee irratti waliigaltee malee xumuramuun isaatis dhaga'ameeti jira. Dhimma hidha haaromsa ilaalchisee mariin biyyoota sadeen Itoophiyaa, Suudaan, Masirii jidduutti guyyoota lamaan darbanii Finfinneetti gaggeeffamee ture waliigaltee malee xumuramuu ministeerri bishaanii fi jallisii Masirii ibsa baaseen beeksiseeti jira. Itoophiyaan ammallee ejjennoo fi jijjiirama calaqqisiisuun furmaata waliigaltee irra gahuudhaaf fedhii akka hin qabne agarsiiftee jechuudhaan qondaalli biyyattii kun marsariitii isaarrattis barreesse. Itoophiyaan gama biraatiin ergaa karaa ambaasaaddara Silashii Baqqalaa dabarsaniin marii gama sadeeniin dhimma hidha haaromsaa irratti guyyoota lamaan dabarfamee ture xumuramuu ibsaniiti jiran. Garaagarummaa biyyoota kanneen jidduu jiruuf dhiphisuudhaaf marii fi yaada wal jijjiiruun gaggeeffamuudhaan Itoophiyaan furmaata waloo irra gahuudhaaf ciminaan akka hojjettus himeeti jira. Marii qondaaltonni biyyoota sadeenii gaggeessaa jiran kanarratti waliigaltee malee adda ba'uu sababa kan ta'e dhimma walirratti waliigaluu dhabuudhaa fi dhimma dhuunfaa biyyoota isaa irratti kan xiyyeeffate ta'uunis barameeti jira. Tolee daawwattoota keenya oduutti aanutti yeroon isin dabarsu hoogganaa waraana Suudaan biyya Suudaanii isaanii keessatti waraanni gaggeeffamaa yeroo jirutti isaan bira dabree gara biyyoota ollaattis akka rakkoo keessa galchuu himee jira qondaalli kun. Suudaan hooggantoota waraanaatiin kan dhuunfatamtee yeroo ammaan tanaan wal waraansa irratti kan jirtu waraanni kun hammaatee biyyoota ollaatti kan tarkaanfatu yeroo ta'u biyyoota ollaa keessattuu Afrikaa keessattis dhiibbaa addaa argisiisaa jechuudhaanis qondaalli waraanaa Suudaan walii mootummoota gamtooman irratti haasawaa taasisanis ibsaniiti jiran Samir Jootee dabalata qaba.
Waraanni Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru yoo hin dhaabbanne daangaa biyya kaabaa Afrikaa bira dabree babal'achuu akka danda'u hoogganaan waraanaa Suudaan yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti himaniiti jiru. Hooggantoonni addunyaa humna waraanaa gartokkee morkataa kaan gartokkee shororkeessummaadhaan akka moggaasus dhaamaniiti jiru. Waraanni Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru yoo hin dhaabbanne daangaa biyya kaabaa Afrikaa bira dabree babal'achuu akka danda'u hoogganaan waraanaa Suudaan yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan himan yoo ta'u hooggantoonni addunyaa humna waraanaa gartokkee morkataa kaan gareektuu gartokkee immoo shororkeessummaadhaan akka moggaasanis dhaamaniiti jiru. Maalummaan waraana kanaa amma nagaa fi nageenya naannoo idil addunyaatti balaa ta'eeti jira. Kun akka ibidda waraanaan lola gara biyyoota naannichaa birootti dhangala'uudha jechuudhaan hoogganaan waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Burhaan Khamisa galgala hooggantoota addunyaatti himaniiti jiru. Suudaan baatii eebilaa keessaan wal dhabdeen waraana Burhaaniin durfamuu fi humnoota deeggarsa saffisaa morkataa Mohammad Hamdaan Dagaloon ajajamu jidduutti yeroo dheeraadhaaf wal dhabdeen hammaateeti ture. Bara 2021 fonqolcha mootummaa sochii dimokiraasii deeggaruu Suudaan cinatti gatuudhaan aangoo dhuunfachuudhaan humna isaanii walitti makaniitti turan. Wal dhabdeen kun yoo xiqqaate namoota 5,000 ajjeesee namoota 12,000 ammoo madeessuu isaa ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii biyya keessa jiru Volker Perthes kan torban dabre aangoo gadhiisuu isaa beeksisee ibseeti jira. Oduu teenya xumuraatiin Faransi dippiloomaatotaa fi loltoota isaanii gara Niijer keessaa baasuudhaaf akka jirtutu himamee jira. Faransi dippiloomaatotaa fi loltoota isaanii Niijer keessaa kan baaftuuf sababa fonqolchi biyyattii Niijer keessatti gaggeeffame irratti kan ta'uunis beekameeti jira. Fonqolcha mootummaa Niijeritti gaggeeffame hordofee Faransi dippiloomaatotaa fi loltoota ishee akka baastu akka beeksifteeti jirti. Pirezidaantiin Faransi Emmanuel Macron biyya isaanii ambaasaadorotaa fi dippiloomaatota hedduu Niijer qabdu yeroo gabaabaa keessatti baasuudhaaf murtee isaaniitis himaniiti jiran. Macron walta'insi loltummaa Niijer waliin qaban gahee yoo jiran karoora isaanii kan hanga ammaan tanaa qaban baatii dhufutti akka xumuranis dubbataniiti jiran. Baatii hagayya dabre fonqolcha mootummaa aangoo kan qabatan humni waraana biyyattii murtee Faransaay kana gammachuudhaan akka simatanis beeksisaniiti jiran. Macron fonqolcha mootummaatiin aangoorraa kan kaafaman pirezidaantii biyyattii Mohammad Bazuumiif beekamtii akka kananis eeraniiti jiran. Hammattoo walta'insaa mootummaa Niijer waliin qabaniin Faransi loltoota 1,500 dhiyaatan Niijer keessaa kan qabatuunis barameeti jira. Murteen ammaa hiriira mormii Faransaay Niijer gadi lakkistee akka baatuuf baatiiwwan gaggeeffamaa tureen booda ta'uunis himameeti jira. Niijer keessatti fonqolchi erga taasifameen biyyattiin shororkeeffamtee kan jirtu yeroo ta'u walitti waraansi buufuu akkasumas hiriira mormii guyyaan kan dhiyaataa jiruu fi akkasumatti illee Afrikaa keessatti fonqolchi kun babal'inaan mul'achaati jira jechuudhaanis qondaaltonni mootummaa biyyoota gamtoomanii walgahii idilee isaan irrattis taasisaniiti jiran. Tolegaa daawwattoota hordoftoota Afranqaluu dijital miidiyaa oduu guyyaa raatanaaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga oduu biraatiif wal agarru kan naggaa walitti dhaammannu ta'a. Oduudhaan kan isin faana ture an obsaarii du'anii ogummaa kaameraatiin Saalaa Abdulakii waliin turre isinis nu daawwachuu keessaniif galata qabdan Afranqaluu dijital miidiyaan hariiroo uummataa.